الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. All the praise and thanks be to Allah, the Lord of Alameen. The Alameen means mankind, the jinns and all that exists. Faaruuf garanni hundinuu kan Allah subhanahu wa ta'alaati. Rabbii aalama maraa kan ta'e, aalama namaatii fi kan jinniitii fi wantoota jiranii hundaa kan ta'e. Alhamd, all praise and thanks. Galataa fi faaruun hundinuu lillahi be to Allah subhanahu wa ta'ala rabbuma qofaaf. Rabb, the Lord, gooftaa caalamiin, all of the world, aalama maraa, gooftaa aalama maraa kan ta'eef haa ta'u. All praise belongs to Allah with regarding to His essence and attributing and actions, because He is the creator of the everything. Everything is belongs to Him. He is the disposer of the affairs, blessing of individuals specifically and humans in general. Faaruf, galanni hundinuu Rabbuma qofaaf taati. Guddina isaatii fi sifa isaatii fi hojii isaatiif Rabbi subhanahu wa ta'ala uumaa waa maraati. Wanti hundinuu tasaati. Dhimma hundaa'uu isaatu fide. Qananiif tolli tokko tokkootii fi kan waliigalaa kan namaatis kanuma isaati. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Ar-Rahman Ar-Rahim, the most beneficent and the most merciful, the most gracious and the most merciful. Ayat Tukufa, Bukuna Tukufa, it's the most beneficent, the most merciful. Ar-Rahmani, the most gracious. Ar-Rahim, the most merciful. Karram an-nisa balla fi hunda wal gayati. Ar-Rahim, karram an-nisa adda. The two names of Allah, Ar-Rahman and Ar-Rahim, derived from the word Rahmah, or mercy, indicating His mercy for a creation, with a believer being the greatest. Respect. Maqaalee Rabbii lamaatu as keessa jira. Rahmaanii fi Rahimii jira jechi kun rahmaa irraa fuudhamee jira. Mercy, tola oolaa rammata kana maaf godhu jechuun kun waan uumeef Rabbiin rammata akkaan godha. Keessattuu muumintoonni rammata guddaa argachuuf akka jiran ibsa. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين, the owner and the only ruling judge of the day of recompense or the day of resurrection. Malik, the master. Al-Yawm, the day. Ad-Din, the judgment. Mootii guyyaa, yoomiin guyyaa jechuudha. Ad-Din, guyyaa murtiidha jechuudha. Tasfiir isaa, he is the master of the day of judgment. Rabbiin gooftaa daanyaa yookaan abbaa murtii guyyaa murtiiti.
The day in which we will be brought back to life, repaid for what we have done. Guyyaan sana immoo guyyaa ittiin ilmi namaa du'ee kaafamee waan hojjeteef mindaa isaa hojii isaa argatu. All of his creations will be held accountable for their actions. Uumamni isaa hundinuu waan hojjetaniif ittiin gaafataman, hojii isaaniitiif ittiin gaafataman. Recompensing for them. San irratti immoo galata galfaman. On that day, the God will ask. Guyyaa san irratti rabbiin isaan gaafata. To whom belongs the kingdom of the today? Eenyuuf mee eenyu qaba? Har'aan sana mootummaa eenyu qaba jee suratul Ghaafir ayata 16 irratti no one. Namni tokko illee guyyaa san mootii maa hin qaban. No matter how high status sadarkaan isaanii hanga fedhe haa guddachuu deebi'ee kan hin danda'an. Then the God will himself to God. Lillahi rabbumaaf. The one who overcome. Tokko karabbirra toltee hin jiru jee. يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين. You alone we worship and you alone we ask for help for eating of everything. إياك you alone ثم قفا نعبد we worship نتجبر وإياك نستعين. You alone we ask for help ثم قفا غافن نغرغار جدّ تصوير سام we worshiping and obeying and accepting you. نتي ثم قفا غبر ثم قفا فايجمنا يا رب. We associate no one with you. وانت كليسي ولين واقيسن وانت كليسي تنكنديسن وانت كليسي ولين إن شر خمسن. From you alone do we ask for help in all our affairs. Sumukofa gafanna imakinya hundafu all the goodness is in your hand. There is no helper excepting you. Gari hundinu warkaki stirdi. No simale gargaran hinjiru. اهدنا الصراط المستقيم صراط اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا guide us. الصراط the path. خرا المستقيم خرا سري دا خرا إسلام ما قسريتا يا رب نقتلك. صراط the path خرا الذي إسانا those أنعمت you have based on your favors طول إرتي أولتي إرك أنانيتي عليهم إسان إرتي غيري كان notes of انتهين المغضوب دوسو أنيو ووجي خان الرد اللنتي خان انتهيني عليهم عندهم صلفز ولا التالين دوسو جو أستراي إسانا جلتني انتهيني. The same pass us those of your creation whom you have blessed with a guidance. يا رب خرا والفكاتا أمومي خان الرد الأولتي قتيل كتيسا نقتيلك قرانسا such as the prophets قران نبيوتا the truthful ورا الأقواد بطو the martyrs ورا خرا ربي وريقمي the righteous one ورا قاريدا. What a good companion those people make. Hukumach akka watole hiriyoota saahiboota isaanii ta'uun keep us from the path of those whom enemy anger. Ya Rabbi irraa nu fageessi karaa warra ati irra dallantee irraa. Then who know the truth isaan nan dhugaa beekanii did not follow it eeganaa kan hordofini as was the case with Israelites. Isaan warra Israeliiti Yehudaadha. Keep us away from the path of those who lost their way. Ya Rabbi ammaa sun fageessi karaa namoota yookaan karaa warra karaan jalaa badee irraa. We were not guided kan hin qaceelini because they were neglectful. Isaan sana immoo warra dagatoo ta'an.
in seeking the truth dhugaa barbaaduu irratti dhugaa barbaaduu irraa isaan san dagatuudha. Being guided by it qasilaa qaceelaniin as was the case with the Christians akka warra kiristaanotaati isaan san. والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين